Muuziqaan kan inni akkaataa itti fayyadama isaa jalqabne mootummaan gararreessaa isin gargaaranii nu ergennaani baay'inee waggaa darbee yeroo kana keessa boolla isaa qonnee itti fayyadamaa jira. Kanaaf muuzii kana fayyada qabeessa ta'uu isaa waan irratti agarree erga hojjenneetii dhala isaa irratti arginee isaan immoo waajjira qonnaadhaa dhufanii kan nu deeggaran wantoota barbaachisan dhala isaa jalaa baasnee nama biraadhaaf illee dhiyeessina. Amilee godhadhaa jajjabaadhaannaan gara waajjiraatti illee kallattii kanaa waliin quunnamnee hojjechaa jirra. Kanaaf immoo faayidaan kun kan bara dhufu kana kan bara ammaa kana jalaa dhumnee kaasnee namoota kan biraadhaaf dhiyeessinanii nu eeggachaa jiru jechuudha. Nus immoo nu fayyadannee hojjennee jalaa baasnee gurgurannee maallaqa ittiin of fooyyessuudhaaf jireenya mana keenyaa guddifachuudhaaf tattaaffii gochaa jechuudha nus. Walgahii ija nu godhatee jedhee akkuma waliigalteedhaan hojjenneetti waliigalteedhaaf illee gabaa addunyaatti dhiyeeffannaan yaaliirra geggeessaa jirra jechuudha jasaa. Isa kanaaf amilee godhannee hojjechaa jirra jechuudha. Egeree boriitiif immoo mootummaan kana madda galii ta'ee nuu kennee nu isa madda galii ta'ee kan inni hojjechuutti jirru gaafa muuziin kun ija nu godhatee gabaatti oolfannee gara miliyeenaatti sinnaa miliyeeneeriin taanaaniiti kan nu laga kana irratti hojjechaa jiru. Isa kanaaf nuti immoo akka mootummaan gararreessaa nuuf fideetti hojjennee milkaa'uudhaaf amilee guddaa qabnaa jechuudha. Wal laga kana irra jiru. Hektaara lama ol. Hektaara lama ol kan ta'udha. Tilmaamaanii isaa ol kan ta'udha. Isa kanaaf amilee godhanneeti kan inni dhaabbannee hojjechaa jiru. Deeggarsa hordoffee maaltu isiniif taasifamaa jira gama ogeessotaan immoo? Ogeessinu bukkee dhaabatanii akkaataa nuti bishaan kana jal'isnee itti finnullee nu deeggaranii ofii keenya amma qonnaan bultoota keenyarraa birrii sassaabbannee muka bilnee bishaan gara olii sanaa cuqqaallee nu deeggaranii mana gadi fagaatanii mursiisanii finnee bishaan galchinee nyaachifachaa jirra jechuudha. Inishiyetiivota hojjetamanii mootummaa naannoo Oromiyaan godina Wallagga Lixaaf kennaman keessaa yoo xiqqatee kuduraa muduraa dabalatee gara inishiyetiivii 10 olii qabatamaan hojiirra oolchinee jira jechuudha. Bal'inaan godina Wallagga Lixaa keessatti kan oomishamu buna kanaan dura jechuudha. Lafee dugdaa dinagdee inni guddaan godina Wallagga Lixaa buna jechuudha. Sanatti dabaluudhaan amma inishiyetiivii bal'aan hojjetamaa jira. Qamadiin hojjetamaa jira, ruuziin hojjetamaa jira, boonsituun hojjetamaa jira, akkasumas illee ocholoonii hojjetamaa jira. Sanatti dabalatee immoo kan bal'inaan irratti hojjechaa jirru akkuma ammaa argaa jirtu aanaa Qondaalaa ganda Karma Baabinee keessa jirra. Asirratti immoo kuduraan mudurrii amma kan argitu muuzii argaa jirta. Dabalataan immoo shunkurtiin adiin qullubbii diimaan oomishamaa jira jechuudha. Kuni wabii midhaan nyaataa godina keenyaa mirkaneessuu keessatti dhugaa dubbachuudhaaf hojii guddaan hojjetameera jechuudha. Qonnaan bulaan keenya bal'inaan oomishaa jira. Boqqolloo oomishaa jira, ruuzii oomishaa jira, saalixa oomishaa jira. Buna cinattee jechuudha. Buna qofa miti jechuudha. Amma bal'ifatee hojjechaa waan jiruufi tokko qarshii argachaa jira. Haashkirooppiin oomishaa jiru kun bal'aan isaa midhaan zayitaa dabalatee gabaatti dhiyaate qarshii argamsiisaa jechuudha. Kanneen akka kuduraa muduraa kun immoo fakkeenyaaf shunkurtii kanaan dura Bishooftuudha, Adaamaa bakka garaagaraatiif dhiyaa ture kan hambiseera jechuudha. Gatiin isaa amma giddu galeessaan yoo baay'ate 30 hanga 40tti jechuudha. Amma kanatti qaala'iinsa illee hambisuudhaafi gahee guddaa taphateera inishiyetiiviin kuni. Akkaataa kanatti uummata keenya ammatti hojii bal'aa keessa jira jechuudha. Akkuma beekamu rakkoon nageenyaa waggaa 5-6 darbanii rakkoo hamaa ture. Uummati keenya kanaan dura aadaan ni qabu. Aadaan hojjechuu isaa baay'ee gaariidha. Yeroo hin balleessu
ni hojjeta. Lafa isaatti baay'ee fayyadama. Humna isaatti baay'ee fayyadama jechuudha. Rakkoon nageenyaa iddoo garaa garaatti uummata keenyaaf danqaa tureera jechuudha. Deeggarsi mootummaa akka isaaf hin taaneef baay'ee danqaa ture. Ammatti garuu waggaa lamman kana jijjiirama bal'aatu jira dhugaa dubbachuudhaa fi hojiin kan mootummaas kan dhuunfaas bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha. Uummati keenya hojii kana keessa jira. Akka bakkeedhaa asaamus utuu hin taane nageenyis bu'aa'eera jechuudha. Qondaaltoti mootummaa akkuma argitu nu godinarraa dhufne inni kaan naannoorraa dhufe asitti koomishinii poolisii Oromiyaa jira, hooggansi naannoo jira. Godinarraati hooggantooti seektaraa hedduun isaanii dhufanii addana jiru. Qonni jira, barnooti jira, fayyaan jira. Hundinuu dhufee hawaasa keenya keessa jira jechuudha. Lafi kun kanaan dura lafa rakkisaa ture. Lafatti seenuun nama rakkisu ture. Lafa diinni to'atee ture. Amma garuu jijjiiramee uummati keenya bal'inaan hojii keessa jira.